السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. خاين لي سكسا ايوه ساين اللي فاز عجبك سن ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. ربين فليساتي في مرتيساتي نما هنگا سجلتي نلقيا جلوخنا وجه ولي نفيده حقا نهاجات تمسيسو أكسما يوني بدي جراتيس وان بدي سورة الجنو هاتاسيسو منقدو وان جولين بليسي تطول ربنا هاتاسيسو وان دبتشو ديمنو في وجهتا جلوخنا خيستيس إخلاصاس قيبلتيس ربنا وآخر ويتشا بولي كيا ونين الناران تنا الراسمي دبتشو فده كابتن ويا فولا فيسبوك خيارة بريسي توري كابتن أفور ولو الباب جتشو مالي وانجو في موسيقى أنا لالي وحرامي أكسم مس حديثة كعبان ديغمو دبتو أكامي وانجو في أكسم مس أفرفا نبي إيسان عليه الصلاة والسلام دوئمو نجرا وانجو إلا إسلاما خيستمال فكاتا وانجو وانتوتا أفرانكنا أبولين كينيا درا وان كان دبتشو درا سلا وان دبتن هند دي بسان رتن كنمو إمام الشافعي ربنا متساوى كجي إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. نمني سفيني جوان وجوان تكدبتي ديبسات تنكننا ديبسات تخنورا إرا أصوت الرجع على عجي أكن جتون واحد دوسلا ديبسات تخنورا إرما أصوت الرجع على جرو مالي فين ديبي تنخني وانجو علماء خيسا ورمال جيجرا آفاني آفات الدين ثلاثة: عالم فاجر، عابد جاهل، ومتصدر بغير علم. فيروسني دين كنا واسديه جا علماء عالم خرار راغوري عالم جلته نما ربي دبر ولا لا خبيكم سنقبله أكسم مس نما فودرة تشبه بيكم ساملت نما بيكم ساملت بيكم تلكتي takka nama beekumsaan maletti hooggansummaa arkate nama beekumsaan maletti maqaa hayyuu maqaa beekaadhaa fudhate jara sadeen kanaatu diiniif vaayirasaa jedhan akkamitti diiniif jara sadeen kun vaayirasa taawaan jiru irraa isinii dubbadha. Yeroo hundaa'u buleen kiyya beekumsaa fi beekumtiin adda akkasuma feemasni hundi sheekaa miti sheekni hundillee feemasaa miti akkasuma ammas feemasni hundi hayyuu miti hayyuun hundillee feemasaa miti hayyuu ta'ee dhokotaa hedduu jira. Namni tokko tokko beekamaa yookaan ta'e hawaasa bal'aa biratti wanni inni fakkaatu nama gaarii aalima yoo diin dubbatees aalima yoo waa dubbatees hayyuu akkas nama fakkaata. Kanaaf dirqama nutti beekumtii fi beekumsa addaan baasuun beekumtiidhaa fi ilmiin garagara ta'uun silaa yeroo hedduu miidiyaa irratti illee dubbachuu barbaadu wanni an dargaggoota dubbadhu wanni arrallee dargaggootaaf na siyaasatu barbaadu silaa siyaasa warra siyaasaatiif diin ulamaa'iif silaa dubbii fatwaa kan osoo dhiisanii siyaasaas xiinxaluu silaa nama siyaasaatii dhiisanii maal jaa arabni ogaa mafmaafuu daabboo namichuma daabboo godhu sanii dhiisii jedhan cinaallee yoo fedhe haa nyaatu. Ati akkatti godhamu hin beektu jechuudha. Kanaafuu dhimma kanarratti deebisaa wanni hin kennuu barbaadeef saniin dura bal'inaan isinii ibsaa. Yaadni tokko tokko ho'uun ni mala. Okkotee gurra hin qabnetti maaliif gurra gootanii maaliif dubbii tana dilana guddiftanii jechuun ni mala. Maaliif dubbii tana akka guddifneen isin himuu deema. Yeroo namni hojii jiru kun jaarraa nuti keessa jiru kun jaarraa miidiyaati. Miidiyaa ilmaan keenya maatiin keenya shamarran keenya warri keenya nama hedduutu fayyadama. Inumaa
namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama. Haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraa fayyadama, dubartii fayyadama, xiqqaa fayyadama, guddaa fayyadama, hayyuu fayyadama, aalimaa fayyadama, wallaalaa fayyadama. Namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jedhan ni ta'a. Ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa. Akka harree adii hajaansan jechuudha. Biyya harree adiin hin jirretti jechuudha. Biyya gadi harreen immoo adii jira. Gurraattaan hin jirtu. Kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama. Warra beekumsa qaburra warra beekumsa hin qabne irra fayyadama. Inumaa umrii yoo laalte immoo nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama. 50 irra 40 irra fayyadama. 40 irra 30 irra fayyadama. 30 irra 20 irra fayyadama. Shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beekneetu irra fayyadamaa. Wanni asirratti dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini jedhamee amantii jedhamee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneef. Maal jedhamee ta'u manni Oromoo ogumaaf maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeffataa jira. Bishaan roobaa kana bakka hundaan roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeffata. Nama ilmiin beekne kana namuma hedduu silaa afaan bal'ataniif illee waa garaan bal'atanii iyyaniif illee silaa wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadatti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra jiru irra fayyadama. Hojii qabeeyyiirra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jedhan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jedhan. Arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahe gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jedhan ammas hoggaa makmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiigu dhabuu jedhan. Magaalaa keessa osuma akka dhaabbattu osuma akka deemtu huun jettee osoo karaa tokko fiigde nama si jala fiigu hedduu argatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa, eenyu dhagayaa, eenyu itti amanaa, eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate? Maqaa diini moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jiru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jedhan Abuu Jahal. Osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu argataa jira. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akka si hordofu osoo hin beekne akka si hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san sa'aa'uu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggorreef. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf makmaaksa tokko jira dura akka jedhan gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee hin toluu jedhan. Dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirrii hin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana fa'aa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni har'a dubbatamu kun maqaa diinii yoo har'a namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seene san dawaa jala kennuufiifi malee nama kanaa bakka kennine isarratti deebisaa godhuudhaafi miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa rakkannitaa. Diini obboleessa wanti dubbachaa jiru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti. Nama diin sirriitti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jiru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Ka gaafa waa balleessu san ganda hin qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokata. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokata. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokachaa turan dur. Har'a immoo ilaa gandatti, ilaa godatti, ilaa hanga gabbuutti, ilaa gaditti namni waan jala dhokatu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee kan qabu. Namni dhugaa rabbitti amane namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu har'a kana namni hedduullee hubatee jira.
dilas babal'isanii dubbachuullee ni barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo hin bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti addaan baasa. Nama interview godhamee fi miidiyaa isa interview godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan interview godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e interview islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sokusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaa waan biraan jiru yuutuubii isaarraas kaasuu qaba. Diin keenya arrabsanii diin keenya eeyibeessanii peejiin guddifachuun diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeynee mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eeyibeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa interview godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab ulul jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessatti dallallaa warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun isaa hiikkaan isaa kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniif finne quraana qofan isinii fida. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستة كجو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دجي خيست والأبيها الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التآنو تفسريا كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولو الألباب جتشون ورّا هالكنيقيا ورّا ربي ساني ذكروا رابتني تاءني تشيسني ورّا أوما سمي دتشي خيسا قللان خيا ربي وان كان وابلا شتن أمنيتي ربي أتقول قلويتي أزام وخيت رانجين وباسي جي ورّا ربي خدأت سوني أولو الألباب جتشون جي آية نمان قرآن فسر آية براتي فبشر عباد جيتي قبروتن كي يناقم مجيسي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناقم مجيسي ورى القرآن أقيفتي جيتش أقيفتي يتشرى قاري جلديم الناس أمة ربين كجيرك إسانت أولو الألباب أقيفت رب ليس غي يقولي قرى فرده أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قال الله نما جتشرى غاري جلديم نما قرآن غرفم نما سينا دبرترا غرسة فرده نما ربي صدات عبادة ثاني خيستي إخلاصك أبو رجان كنا آية قرآنات خلين سيكروجو آية برات أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نمني هل كان رابطابلو سجودا رابطا إبادة قرابلو خويا آخرة صداتو خرحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين كت أو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنيسرين فودبيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرتي هو بتجرو بلتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافودم وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم خنا ورما بيخو فينا كما ديسا فسرتونا جمو خنافو نما أولو الألباب جتشون ورسفا خنك أبو وصفا بفا أملك كوين خان ورزكري الدنبيس وحالا ساني شوفا خيست ورسينا دبرتر غورسا فرات لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب سينا لي ورد دولان دبري خيست غورسا جرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في ديدون سلا نموت أمنها ديني وأنه خنجتشو فهوبتو فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التاسو نبكنا
quraanaa fi hadiisa illee itti fidutti naajamu waraabeysi biyya isan beeyne dhaqeeti keessummaadha halloo nu afaajee jaan akkana jechuun hiikkaasii isin yaa'imu jechaa beek biyya isan beeyne dhaqeeti aboo isin maali jennaan nuti nabiyyiidha nabiyyummaa himatee jaan maaliin ergamtan jennaan dura nu keessummeessa haagattee nyuuyii jee jaan duba ililli sii afnamu mayra sii afnamu maaliin si keessummeessinaa jennaan khalluma naafaa jee jaan kalloo jiitu hay foon onnaan foon isinuun ga'u khalluma naafaa jee jaan kallooni afanii fi keessummaa bulu jaaniiti galgala gaa amala waraabessaanii beeytanii marii afaan kaayyate ganama waggaa dhufan kalloon eessa kuttee jennaani wosun nun geessuuti inni jennaan woo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jejaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariitee hin beeyne khawajji dhalateefis khawajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jaan gowwaa yeroo hundaa'uu dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbii wajjiin haasawuu jee ulul albaab namni an rabbii wajjiin haasawa jee jaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baane wajji haasawuu san yoo rabbi kadhachuu baane humaa takka hin qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbitiyya dhagee dubbitiyya silaa dubbitee rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagee jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha. Inumaa ulamaan islaamaa akka jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu booda ni maraata booda rakkoo itti dhufa jechuudha nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaa jaan sheekul islaam ibnu taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himate warra bid'aati jallataadhaa jee ibnu baazilleen akkasumatti kaadhibun wadaalun namni sunni kijibaa jee sheekul islaam muhammad naasir iddiin albaaniin هذا من أباطيل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرارا بابور رسا مكيدو وانا كناهمة هاجي قنافو نمنخون وانتوتها سويخانا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيسا جينو مي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون بالغم مافجي تكا beekumti barbaadaaf je yookaan ergama biraa duuba jira ergama biraa qaba waan biraa duubaadhas bahuu ta'a waan afran kanaan ala ni qabeettanii yaadina hundaa'u deebisaa takka takkaan kenninaaf yoo namni kun nama wallaala irraa kajee'u ta'e obboleessoo ati wallaala qabdaa qoonqoo maal jaan wallaala qabdaa baradhuu jennaan yoo kan baalagummaaf takkaa beekumtii barbaadaaf kajuu ta'e qoonqoon jarjartuun abbahuuti yoo beekumtii taate horaan dhagaarrattis numa hora jedhanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jedhan wanni kun sin baasu rakkoo si fidaa irraa dhaabbadhuu jennaan hundumaafuu namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan yoo beekumtii barbaaduuf kaja'u ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jaan keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixeessa mitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemi ni fashale ni dadhabe duris akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhe wallaalaaf je'us beekumtii barbaadaaf je'us ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan
mata as baafate malee wanni biraa yoo duuba jiraattu taate jechuudha. Gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo hajjattan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidheeti nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiin waan hin beekne dubbatin jaan. Waan yakka gurguddaa lakkaaweeti shirkii dubbatee wa an taquluu ala Allahi maa laa ta'lamuun waan hin beekne rabbi irratti dubbachuu. Irra gurguddaa akbar al-kabaa'ir dilii gurguddoo shirkii wajjin waan lakkaawamu jechuudha. Abdallah ilma Abbaas waan jee namni wuma gaafatan hunda fatwaa godhu maraataadha jee. Man afta an-naasa fi kulli maa yas'aluunahu fahuwa majnuun jee. Maalik ibn Anas namni mas'alaa takkarraa oguu gaafatame habeekuuhu lubbuu isaa tana jannataa fi ibiddarra fidee madaallii lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaa jee. Kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleesseeti if balleessee nama biraallee balleessa. Wallaalaan maqaa diiniin dubbate diini je'ee dubbate jechuuf namni hin beekne amma fakkeenyaaf yoo fudhattan Iisaan du'e je'ee gaafa inni dubbate namni waa'ee seenaa Iisaan beekne shabaabni amma lafaa ka'u akkasi fudhata jechuudha. Keessaa warra wanni miidiyaa irratti dubbatamu amma dhibba boodaa suma jirti akkasi beekaa. Yeroo amma jirru kana keessatti waan miidiyaa irratti dubbatame sirreessuun isiidhaa bakka sagaleen sun dhayxe hunda sagaleen dubarra dubbatamu dhaquu waan bira gahuu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jeetti obboleessa kanaa wanni jennuun man qaala fi diini bilaa ilmin kaana kaaziban wa illam yata'ammad al-kadhib. Namni waa'ee diin keessatti beekumsaan malee dubbate yoo hijibuun niyyatin illee hijibaadhaa jedha. Ibn Qayyim القول على الله بلا علم أشد من الشرك رب الروان هم بينه جتشون شرك الرحمة وجه شرك الرجود وجه دلين سمال الجنان شرك متاخيت الرجبابتي ثم قدابتي وان هم بينه جتشون أمور نما براتو جتش خيخنا فؤاته اتدوغو غرايتو خنا فبوليين أكما جتش بيكما خيس الجرو بيخان نمني أفريجان بيخا نيم بيخا بيخو سن عالم الرابر جلديما بيخو سافت تنبينه سن إفدقته دميسا أتنما بيخو أمتا واهي مجا دميسا خسدفادا نمم بين خيم بيخو سو واللالان أبرسيسا خافرفادا نمم بين خيم بيخو ساسي ستن بينه هو واللالا قفامتي قوة الرافقات داجان خنا نسيني مودي ممان جتش برا خيستي مال تجرا قوان سديجان ما واللالان سديجان واللالا توسا في التنبين خوني براتشون سالين انك جيلم نين بيختي بيخا واللالا توسا في بيخ خوني لافتو تبرسيفم واللالا بيخا افسو إر خطري إر هما نما خنا جان إفيس جلسين نما برال لي جلسا أكجان غرين علماء أشد الناس جهلا من جهل جهله جان إر واللالا نما واللالا سا واللالا جان مالف جنان جاهل مركب جانين كان قول قبة درمي واللالا درمي يجو قوسا واللالا خيسا خرف وكوتا خرها ما خد مي وان تكتك سنهايمو إر فكوتا جيتشا irra fokkotaa jecha waaniin godhe cufa beekaatiin godhe dhiifamaa sin gaafadhu mee jecha kana akkamatti kana deebisaa isaa isirmaaf hin dhiisa. Amma namni kun wallaalaadha. Wallaala ta'uusaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa. Tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zaynabaan Itoophiyaa godaantee je Zaynabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zaynaba Itoophiyaan dhufte. Habashaan dhufte makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aasim bin Rabiici wajjin ergasii daarektuma makkarraa gara Madiinaa godaante. Dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha. Isiitu abbaa mana si Usmaan ibn Affaan wajjin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe. Kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessatti yoo dhaggeessante kun siiraadha
namni quraanaan beelellee namni hadiisan beelellee siiraa gurratti dhagee beeka Zaynabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba tokko kana inni lammaffaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatan hin qabu maal je biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni 2 addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je khijiba hin jiru wanni kana jiru wanni jiru sanillee isiniif himaarra nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate san keessa waan inni dubbate keessa kaabaa nama Itoophiyaa tokko khamogoleen saa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti mootummaa wajji jira jechuu miti hawaasaa wajji jira jechuu miti jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala hadiisa kana nabii sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamu ulamaan akkijaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'u teessu wanni kun argamaa je eega iimaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga masiihu dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee dajjaal ajjeesee eega yaajuujii fi maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessa badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayde yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti badii namni tokko dalage akkuma rabbiin quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dale isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jee sanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jedhame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaan islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaan ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaan Itoophiyaan biyya bilaad Itoophiyaan biyya ummu ayman guddiftuu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam jechuudha kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf kuruphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifooqu jirtuun dhawee jejaan namichi fakkeeffachuuf je nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbadhetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati nama kanaatu kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti erge sani akkasumatti haqa san fudhatee Najaashiin ififillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irratti sagadan jechuu kanumaan isinii gabaabsaa kabiraa wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan oguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu Itoophiyaa kaabaa diiga jaaniiti araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jedhan namni hin hubatin dafee butama kuni waan sirritti jala sararamee beekamuu qabu isin lamadaa waan aqiidaa wajji wal qabatu Ciisaan akka jedhan dura makmaasa afaan arabaa keessa beekamaa jaahila jedhan
wallaala arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jedhan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi aalima fakkaata gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beeyta nama kana wallaalaa ta'uu isaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa Iisaadhaa jedhe islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Iisaan osoo hin du'in Iisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa kanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha. Kana sirriitti jala sarartanii wanni beekuu qabdaniin islaamummaa tana gariitti amananii garii diduun hin ta'u beeki. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قريت أمنتي قريت دون دندش تكا غوتمت أمنوا وكا غوتمت في الرئيسون خنا رجان إن فرته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى انجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفورتين ورافعك إلي قمخ يت أرسفور أجتشوسا متوفيك أنكو سأجيسي جي فسريتشوني سأجيسيتين قرخ يت أرسفور أجي جيتي فسري بكتنا جا آية القرآن خنا آية نخون وان الربو إن اتفقاته يوجان وان النجو جوتت جل راخفته وجود بفتيلات مال جاء سورة النساء آية شنت مشاني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وانسان هديد يجني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت واحدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا جرخنا ربي سان كله فيه وما تقوت كمالين أما ننجي لال وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قد جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جروهم بيكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تسوي الفوده ربي جبا انجفتا أوجيسا جاء دبتي تفسير خيسا ولما نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن فسروا آية براخيسة ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فودا يرو إشين دوتوس نفودا تهريب خيسة دوين اللي تهرفين اللي نفودا جاء دبتي يتوفى نسيخ فودا توفي يجون هريب اللتا رفول لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافيا قوتوتي وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما يدوتو وري عقلي وافسر رجو أكرد دو غوري أمو نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث سي حديث بخاري مسلم لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا اسن كيس غبوتا إيسا حق عدلكو إيسا هوغنا خيسنتو رفوتا اجي حاكمته دانيات هيجو حديث برات سنيس حديث بخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إسا المريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيقون إسا حق أدلو إسا وان ربي قد قبر متابوتة جبسو إسا خركرو اللي لفرها فتو إسا قبير اللي أمتر حنبسو قبير وان جانججو خنافو إيسا نجرا هندوني نبي ناس كيف دبته حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا المريم سن كيس بويمي كم جتا إسني ولين صلاة جي إمام لي خيسني سن مخيس جيرو كوني حديث بخاري مسلم بكت بول لي وهمي فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا جم بها خنت دجال بكا إني جروك أبي أجيسا جي دبتي خنافو نمني
حديث رسولا خنا إنكاره أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جرا وني ريفو سنجوسا واتو دوبا جرا وني نجو فرقني هندي جان وني أمانتا إسلاما خيستي غريتي هيتش بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا جرسون هنگا جرا يهودا غوتي جان نمني خون قرآن خجبسيسي نمني أني قرآن ملي حديثة تنبولو جو قرآن خجبسيسي أكمي يو جتن من يطع الرسول فقد أطاع الله نمي إرقى ربي يقولي قالي ربي يقولي نمني قالي إرقى ما ربي يقولي قالي ربي يقولي ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثة في قرآن وليف أكروهي في قاماتي جي يو حديث نجلات شبات قرآن روحي قامان قبني أكنا جتشون واحد دون تقرآن خنا خيسة دبتمت سلاني حقا ركعتسا حقا سلاتمو يرو إسا زكاة هنگر رابو أركان إسلام أجو روغ إسلام خلقون سن واي حجي يكت قدم وان حلالي وان حرامي أكاتا فودا هيروما نما فودون حرامي اللي قرآن خيستين دبتمين أما فكين ياب انت لا في أدادا ولين فودون انت لا في هبو ولين بكتك ولك أبني فودون خن هندنو قرآن خيسامتي حديثات دوركي واحد دون سير هدون كقرآن خاها إسلام نتبولو أحكامني هدون أكادان التوجيجرين نما ناموسني هدون ملتولين قياما هدون وندو في الشك أكاد الجال ونك عيسى بو خنهندا حديث خيس جرمالي قرآن خيس نجرو قرآني جملة وان دبتهندا حديثا فسر قرآني حديثا إنا نحن نزلنا الذكر أو مال جي قرآني نتي قرآن خنا ونسبه فنيف لتبين لنا أكل ما إبسطه في ربين قرآن خيس دبتي إبسان صلاة قرآن دبتا كت سجدا حاجة سجدا يرو سجدا حديثا زكاة